Attam jirtu ijoollee Oromoo, saba Oromoo, dargaggoo Oromoo attam jirtu fayyaa keessanii, nagaa keessanii, ani fayyaa kooti. Har'a waan an dubbadhu xiqqoo ishee waan an dubbachuu barbaadutu jira. Kanaafi yoo dandeessan akkasin na daawwattanii immoo akkasin sheerii gootan nan hawwa. Sheerii yoo gootanii baay'een gammadaa jechuudha. Kanaafanii jalqabaa akkasin sheerii gootanii ilaaltanii fi barbaada. Ilmaan Oromoo yeroodhaa yerootti dubbiin baay'ee jabaataa dhufa. Ganaa kana caalaa jabaata. Haa ta'u malee osoo hin jalqabin duraanii gadda koon ibsachuu barbaada. Waan har'a kaleessa gadda godhamaa jiru keessumatti karaa kibba Oromiyaa waan deemaa jiru lubbuu darbaa jiru Boorana irratti waan daba hojjetamaa jiruu fi dhumiinsa ta'aa jiru baay'een gaddee lubbuu darbee hundumaa baay'een gaddaa lubbuu kana immoo Waaqayyo amaaru warra isaaniitii fi jajjabina haa kennuufin jedha. Baay'ee gaddinaa dhugaadha, baay'ee nama gaddisiisa. Kuni seenaa haaraatu hojjetamaa jira biyya sana keessatti. Waggaa 150 dura Minilik yeroo nurratti duule akkas nu godhe. Inni kuni isa lammaffaati. Inni kunis waan sanarraa gara ba'u natti fakkaatu. Kanaaf gadda guddaa qabna. Hin gaddina. Yaadaanii qalbii keenya hundumaatiin saba keenya bira dhaabanna. Gadda keenyas immoo ni ibsina. Haa ta'uutii gara haasaa kootiitti kan inni deebi'uu barbaadu keessumatti warra har'a wanta biyya sana keessatti ta'aa jiru kuni ilaaluutu nurra jira. Seriously ilaaluun nurra jira. Saba keenya maaltu eeggataa jira? Attamitti deemaa jira? Maal gochuun nurra jira? Eenyu fa'itti involviidha? Waan akkasii iskooppiinsa attami? Bakka bakka kam tuquu danda'a? Hidda akkamii raasuu danda'a? Eessa ga'ee eessatti dhaabata? Eessa deemu? Isa jedhu kana ilaaluutu nurra jira. Dhugaa dubbachuudhaaf. Ilaaluun nurra jira. Kanaafi adaraa natti hin bilbilina haasaa jalqabeeraa dhaggeeffadhaa. Maaloo jara na haasaan jalqabee na dhaggeeffadhaa. Kana booddee naasuuf naa booddee. Maal garamitti adeemanni jedhu kuni mee seenaan galagalee ilaaluu barbaada. Seenaan ilaalu kuni seenaadhuma akkatti guddanne kana ilaallame. Dhugaa dubbachuudhaa fi yeroon guddadhe yeroon ijoollee xiqqoo ture akkuma abbaa fedhee akkuma haadha abbaa fedheetu haati koo baay'ee na jaallatu. Ijoollee 8 keessaa dhiira keessaa isa dhumaatanii ispoildiin ture na jaallatu baay'ee armeen koo. Armeen koo kana garuma isaan deematti duukaa deemaa mana keessa garbicha koo jedhu sabboonaa koo janna koo nugusa naa ta'a jedhu armeen koo nugusa ta'a anaa jedhanii na jaju. Ani isa fudhee gadi bahitan ijoollee xixiqqoo bolaa koo bokokkee of tuuletan na booddee deemaa ani nugusan ta'ee hin jedhaan ijoolleen na duukaa na booddee fiigu. Kana haadha hundumaatu ijoollee isheetiin jedha. Kuni waan haaraa miti. Garuu yeroon guddachuu jalqabu jaalala ollaan argee, jaalala firaan argee. Inni suni backgroundii utuma jiruyyuu naannaan keessatti guddadhe ilaalooni baay'ee aayira keessa baay'ee ni jaallatu. Daannoo naan jedhu jaalala guddaa natti agarsiisu. Yeroon
boojjiin dhufee boojjii dirmajjiitii barachuu jalqabu gara boojjii biyya Biilaa jedhamu magaalaa Biilaa jedhamu yeroo hin dhaqu ijoollee wajjiniin wal lola. Ijoollee warra ijoollee Daani'eel itti hafaafaa jiru wal lolla. Yeroo wal qabannee wal sukkuumnu maal egaa ani ayirrii bakka waa'ee koo kana dhageenyaan buqqa'ee dhufee galagalee boojjii lolaa jedhee yaadan ture. Boojjiin qa'ee qabatee lolaa jedhee yaada. Maaliif sammuu koo sanatti. Gimbii dhufee akkasuma yeroo wal lolu ayirrii buqqa'ee dhufee deetan ayira booddeetti ilaala. Sammuu gosa xinnoo sanaan. Hin taane kun. Eegan guddadhee nama ta'e booddee garuu kun hundumtuu illuuzhinii ta'uu isaatu naa gale. Nan guddadhe naman ta'e. Namni sanatti nafu. Garuu namoonni kanatti dhimma ba'antu jira. Maaliif dhimma itti ba'u beektu? Sababa qabu. Sababa dhimma itti ba'aniif qabu. Sababa isaan dhimma itti ba'anii yoo pilaanii qabu ta'ee akka gowwaa fakkaatanii dhimma itti ba'u. Pilaanii booddee jira jechuudha. Ani amma isa kana haasa'uudhaaf garuu mootummaan biyya sanaa Oromoon yeroo akkasitti dhumu, yeroo kaabaa kibbaa dhumu, bahaa dhihaa yeroo akkasitti dhumu maaliif harka maratee ilaale? Isa jedhuun ilaaluu barbaada. Maaliif harka maratanii ilaalu inni jedhu waan bal'aadha, waan salphaa miti. Namni hundumtuu hin gaafata. Yeroo kana salphaa fakkaata. Amma Oromoon kuni akkan taa'ee ilaalutti waan jaayintii arba guddaa tokkotu duddaan galee irriba keessa jira. Yeroo yerootti achi irriba kana keessa dammaqa. Yeroo inni dammaqu biyya kanatu raafama. Inni nyaataa ture, inni boxaa ture, inni harka isaatti, dhiiga isaatti, sirinjaa kaatee xuuxaa jiru kuni sirinjaan isaa kun yeroo raafamu kana ka'ee dammaqeetu dhumneerra. Jaayintiin inni nyaataa jiru kuni socho'ee naanii nu fixaa jedhetu sodaa guddaadhaan raafama. Maal godhaa? Jaayintii kana raffisuudhaaf Itoophiyaanisti warra jedhan rikruutii godhatan. Itoophiyaanistoonni kuni maal godhuu? Sirinjii tiraankulaayizarii baatu hadoochu. Yeroo Oromoon kun lafaa kan jedhe harka isaa lafaa fuudhee ol ka'uuf jedhu dafanii dhaqanii itti tak godhanii waraanu ciisii homaan jedhu tasgabbaa'i afaan kee qabadhu ni jirra kunoo sii lolaa jirra afaan kee rafi maaluu hundi socho'in jedhu. Hin rafa deebi'e. Ammas hin ka'a. Ammas Itoophiyaanistoonni kun dura bu'anii Oromoo raffisu. Amma gaa Oromoonni duddaan galee ciisu kun harka isaa sagar tokko qaama isaa gar tokkotu tiraankulaayizarii kana fudhachuu dide. Hin tocho'e. Ofirraa rukutuu barbaade. Hin dide. Jennaan Itoophiyaanistoota ciccimoo sirinjiitti naqanii itti ergan. Waraanaa jedhanii. Jennaan yaalanii. Jennaan hin dide harkichatu dide irree sana dide. Hin dide. Dideenaan irreessa sanatu nu didee qaaminni sun hin didee tocho'uu didee jedhanii deebii isaan kennan kana. Qaamni sun tocho'uu hin didee ka'eera harki isaa lafa ol jedheera yeroo jedhanii sirinjii nu ergine marfee nuyi waraannee raffisuu hin didee nu didee qaamni gar tokkoo kun nu didee jennaan egaa maal goonedhan qaama sana irraa cirraa jedhan. Amma gaa diraamaa kun hundumtuu qaama harka isa socho'u sana cicciruudha. Sanatu duuba jira. Pilaaniin kuni harree waraabessatu bishaan dhuga. Bishaan dhuguu harreen karaa gajjellaa dhugaa waraabessi karaa gubbaa dhuga. Maanatti booressitaa jedheen. Lakki waraabu yoo na nyaatteef na nyaadhu malee bishaan asii waliin boora'uu jedhe. Yoo loluu barbaadan, yoo balleessuu barbaadan, yoo barbadeessuu barbaadanii akkasumatti dhaqanii gochuun hin danda'amu. Rakkinni hin jiru.
diraamaa baay'een barbaachisu. Qomoo tokko, saba tokko, qaama tokko ajjeesuudhaaf, balleessuudhaaf waan tokko evidensiin barbaachisu. Kuni yeroo ilaalan kolfa fakkaata garuu booddee isaa maaltu jira isa jedhu Oromoon ilaaluu irra jira. Oromoon dhumaatii isa guddaatti akka inni deemu natti dhaga'ame. Isa kana booddee maaltu jira jedheetan ilaaluu barbaadeerra. Isa kana booddee wanti jiru mee terminolojiin dhimma itti ba'uu barbaadu tokkoon difaayinii isinii godha. Nationalism isa jedhu sabboonummaa. Definitionii kootiin nationalism jechuun akka anaaf galetti isinii ibsa. Nationalism jechuun sabboonummaa jechuudha. Sabboonummaa jechuun nama saba isaatiif ka'ee dhaabatee nama interest saba isaatii protectii godhu, nama biyya abbaa isaatii protectii godhu, nama biyyi abbaa isaatii biyyi kuni biyya kooti nama jedhee dhaabatu, albuudaan kun albuudaa kooti, afaan kun afaan kooti, lagi kun laga kooti, sabi kun saba kooti namni jedhee dhaabbatee saba isaatii lolu nationalistii jedhama, sabboonaa jedhama. Definitioniin koo anatu hiree mataa kootii murteeffata. Albuudaa koo lafarra boolla jala kan jiruuf lafa jala kan jiruuf lafarra kan jiru anatu murteeffata. Namni tokko naa murteessuu hin danda'u jedhee yoo ka'e sabboonaadhaan jedhaan. Egaa sabboonaan kun naashinaalizimiin kuni biyya garaagaraa keessatti ka'aniiru. Afrikaa keessatti sabboottonni baay'ee ka'aniiru. Warra akka Jomo Kenyatta, warra akka Mugabe, warra akka Bembella, warra akka warra Arab nationalism kan kaase namicha Egypti kana kan biraan warra akka Nkrumah achi deemo biyya Araba Middle East keessa warra akka Iraq Saddam Hussein Libya Gaddafi warra akkas jedhan kuni interest saba isaanii protect gochuu kaani. Interest saba isaanii yeroo protect godhanii imperialistota influence imperialistota sanatu challenge godhanii jechuudha. Saamicha sana challenge godhanii. Saamichi suni in ta'u saba keenyaaf ta'a. Kun in ta'u anaaf ta'a, saba kootiif ta'a. Biyyi kun kan kooti warra jedhutu ka'e. Mee haa ilaallu mee naannaa keenya kan jiru. Keezii Gazzaafiin isinitti himuu barbaada. Gazzaafiin kan inni godhe balleessaan isaa inni guddaan Afrikaan Bank kan jedhamu ijjeere biliyoonii 6 qabsiisee Afrikaan Bankiin kuni iddoo World Bank akka inni ba'u warri Afrikaa kun achi liqaa akkasii achi akka fudhatan less interest almost zero interestidhaan akka interesting tokko tuutti ni dhamini akka baankii kana hojjetanii biyya isaanii ittiin guddisan. Namni hundumtuu exchange isa alaa hojjetamu Afrikaa Bankiin kun akka inni godhu yeroo ta'u doolaarii kana daampii gochuuf yeroo koo hin na'ani warri Ingiliziif warra Ameerikaadha. Maal jedhan namicha kana balleessuu nurra jiraa jedhan nationalistiidha. Sababa isaan dhiyeessan ilaala. Qomooni Gazzaafi warri Tripoli naannaa Tripoli jiranii warra Bengaazii jiranii baay'ee miidhanii balleessuuf jedhu kuno Obaamaa fa'a gadi ba'anii kuno aeropilaaniidhaan tumaa jira maaloodhaan gochaa jira matfiidhaan lole daqiiqaatti dabarsanii uummata kana mataa naannisanii dhaqanii Gazzaafi ajjeesan. Gazzaafi duwwaa ayyandee akkasittiin ajjeesan. Nkrumah akkasittiin. Namoota baay'ee fixaniiru. Naashinaalistoonni hin barbaadaman addunyaa. Maaliif lafa kee barbaada? Amma iji warra Awuroopaaf warra Ameerikaa gara risoorsii alaa barbaachuu humnaan deemaa jiru. Afrikaa immoo akka jirutti qabachuu barbaadu. Kanaaf dagaa Afrikaa kana keessa namoota interestii isaanii hojiirra oolchaniif barbaadu. Namoonni akkasii kuni waan isaan ittiin jedhan hojjetu. Anigaa amma kan inni ilaalaa jiru naannaa Horna Afrikaa keessatti lafa gaarii kan qabu, bishaan gaarii kan qabu, albuudaa gaarii kan qabu, jireenya gaarii kan qabu,
lafisaa warqee kan baasu aannan kan baasu biyya Oromiyaati. Oromiyaa kana qabachuutu irra jira warri imperialistiidha. Horn of Afrikaa barbaanna jedhanii Oromiyaan kun qabamuu qabdi. Kanaafitu amma gororaa jiru biyya sana qabachuudhaaf. Kanaafitu gaa mootummoota naanna'aa sana jiranii harka isaanii jala gashaniitu duguginsa sanyii geggeessu. Kun iddoo baay'eetti ta'eera. Asuma Heeyitii kanatti ta'eera. Kanadaa keessatti ta'eera. Biyya Latiin Ameerikaa keessatti, Eeshiyaa keessatti iddoo baay'eetti ta'eera. Akka ittiin duguganii lafa fudhatu, lafa sana fudhataniitu ofii isaaniitiif, saba isaaniitiif nyaata irratti hojjetanii waan barbaadan irraa oomishanii jiraatu. Chaayinaan kanaaf fiiga. Chaayinaan baay'isee agreesiivii waan ta'eef jarri kun irribaa ka'anii no Chaayinaan akka inni itti deemu kun nu sodaachisa. Kanaaf dafne kaawuntarii gochuun nurra kan jedhuudhaani dabanii mootummaa biyya sanaa isa ishii isaanii jedhe qabatanii lafa kanarraa duguugu. Egaa biyya keessaa immoo warra kooperatii godhutu jira. Warra isaanii wajjin hojjetu, warra isaanii wajjin walii galutu jira. Namoota filatu, namoonni akkasii yes man warri jedhamanii isaaniif hojjetan argatanii innaan rakkinni hin jiru. Kanaaf kuni subjectii guddaadha. Yeroodhaa yeroottan piece by piece itti isinii adeema. Haa ta'u malee general idea akkasiin argattan. Global politicsiin akkamittiin hojjetu. Regional politicsiin akkamiin, geopoliticsiin sun naanna'aa Horn of Afrikaa akkamittiin akka hojjetu akkasiin bartan. Xiqqoo isinii tuttuquun barbaade. Egaa amma inni dhiya Oromiyaatu dide, bahaa Oromiyaa dide, lixa Oromiyaa dide. Inni kuni diraamaan hojjetamu kuni paartiidhuma kanaati. Interdependent, intertwined garaa babbaasuu hin danda'amu. Tokkuma achumaan maddagaa. Poolisiin sun achii madda. Kana immoo wayyaaneen warra imperialistii wajjin walii galtee mallas akka jedhetti Oromoo kana xiqqeessuun hin danda'amanni jedhe har'a gaa hojiirra oolaa jira. Diilii isaan gidduu isaanii qabanii ani giddiin qabu. An effektii isaan arga. No, wayyaaneen akkasiin jenne waan akkasiin jenne mootummaan kun akkasiin jenne mootummaa Somaalee akkasiin jenne. That's none of my business. Garuu effektiin isaa pilaaniin mallasii har'a iyyuu hojiirra oolaa jira. Oromiyaa xiqqeessu, Oromiyaa cafaqu, Oromiyaa cicciru isa kanarratti duula. Inni kun isa kanarratti duuluutu irra jiradhanii pilaanii sagantaa baafachuu jechuun kuni ifatti wanta argaa jirudha. Isa gaa inni na rakkisuna. Egaa isa maaltu booddee jira jedhamu kana baay'ifnee seriously ilaaluun nurra jira. Baay'ifnee ilaaluun nurra jira. Isa gaa inni nuuf baay'ee nu sodaachisu. Kan baay'ee nu sodaachisu kana. Kana waan kana gaa akkamittiin hunduma kana walitti finnee seecaanee karaan nu baasu kana inni jennu maayi. Kana gochuudhaaf immoo sammuu keenya jijjiiruu danda'u nurra jira. Oromoon kuni jalqaba nuyi raammoo miti dhala namaati. Akka Tigree tokko, akka Amaaraa tokko biyya sana keessa deemutti, akka Walaayitaa tokkootti Oromoonis dhala namaa miila lama, ija lama kan qabu, kan karaarra deemu akka namaa bineensa miti, raammoo miti, hantuuta miti, adurree miti. Dhala namaa ta'uu keenya amanuu danda'u nurra jira. Yeroo akkasittiin uummati Oromoo lafarraa dugugamu akka waa tokko hin taanetti Oromoon naannaa kan biraa callumadee taa'u. Yeroo Harar keessa akkasittiin Cinaaqsan keessa, Eessa keessa, Jijjigaadha, Direedawaadha dhumu qaama keenyatu dhumaa jira. Yeroo Boorana keessaa dhumu qaama keenya dhumaa jira. Yeroo Wallagga keessaa dhumu, Walloo keessaa dhumu qaama keenya dhumaa jira. Nus nama deservii goona jireenya biyya sana keessa jiraachuudhaaf mirga keenya, lafa keenya inni isaan Itoophiyaa jedhanii odeessan kuni lafa Oromootiin Itoophiyaa jedhanii odeessu. Lafa Oromoo sana biyya Oromoo albuudaa keenyaanitu haasa'u jirri kun. Isa nuyi ofitti amanuu
mindset keenya jijjiiruu danda'u nurra jira. Nuyi mirga keenya kun nama kadhachuu nurra hin jiru. Biyya abbaa keenyaati, lafa keenya, biyya keenya isa jedhu ofii keenya konviinsii of gochuun nurra jira. Gondoreen tokko yeroo du'u biyyi akkasittiin yeroo galagalu Oromoo kumi tokko yeroo du'u akkamittiin galagalu dadhabe. Maali discrepancy hamma kana ga'u, garaagarummaan hamma kana ga'u akkamitti dhalachuu danda'e? Kana walii keessan gaafadhaa. Irratti diskasii godha, hamarii godha, hamma dandeessan irratti haasa'uu qabdu ilmaan Oromoo. Kanaaf guyyoota ta'anan, ji'oota ta'ananii wanti deemuuf jiru duguuggaa isa caalutti adeemaa jira ilmaan Oromoo. Har'a Moyaaleetti agartaniittu warra kora bittinneessaatu warra Alshabaab garri Sumaalee ofiin jettu isaan kana wajjin ta'aniitu ilma Booranaa lafarra harkisu. Garbaa Booran lafarratti qalanii lafarra harkisu. Maaliif kun? Maaliif ta'e? Complicated naannaa sana kan jiru. Yeroo karaa tokko ilaaltu poolisii Oromiyaa iyyuu ajjeesaa jiru. Maaliif ta'uu danda'e kun? Termooliin kun jeequmsi kun maaliif deema isa jedhu of gaafachuun nurra jira hundumti keenya. Kun hundumtuu dhaqee maalirra seetelii godhaa? Lafa Oromoo irra seetelii godha. Oromiyaa bal'eessuu, Oromoo irraa duguuguu, jilbeenfachiisuu, isheen kan baqattee biyyaa bahu, isheen kan jilbeenfattee wanta isaan jedhan fudhattee Finfinnee keessa ari'atamtee Finfinnee dhuunfatanii iddoo hundumaa dhuunfatanii abbaa barbaadanitti bilaank cheekiidhaan kennanii characharanii fixanii waan barbaadan godhanii jiraachuu barbaadu jirru. Kanaaf maal barbaadna ilmaan Oromoo? Maal nu wayyaga? Wanti nu wayyu number 1 hamma dandeenye tokkummaa keenya jabeessuudha. Ijoollee wallaaltuu horiidhaan bitamtee asirratti nama garaagara babbaasuudhaaf waan hin taane haasoftu dhaggeeffachuun barbaachisa. Maaliif isa guddaatu nutti adeemaa jira. Badiisatu nutti adeemaa jira. Har'a ka'anii yeroo ka'anii warra abaluun ajjeesuuf jedhanii kan haasaan kan eekoo godhantu jira. Kan haasaa kana fudhatantu jira. Already fudhatanii dhugumaa kun dhugaa jedhanii kan haasaan. Innumti haasa'eyyuu akka qalliidhaaf haasa'e yookiin waan kan biraa akka booddee qabu hin dubbatu. Garuu warri kan biraan warri dubbiin isaan galanii fi yookiin immoo beekaa dhimma itti ba'uu barbaadanii utaalanii conclusion akkasii irra ga'anii hodoo odeessu. Kanaaf wanti gochuun nurra jiru yeroo jabaa akkasitti yeroo humna guddaa nu barbaachisu yeroo walii galuun nu barbaachisutti hamma danda'ame kaabaa kibbaa bahaa dhiyaa harka wal qabanne diina nutti nyaapha nutti suuta jedhee halkanii guyyaa nutti adeemaa jiru kana dura dhaabachuu danda'u nurra jira. Waan takka choiziin qabnu ilmaan Oromoo. Choiziin keenya tokkummaadhaan dura dhaabbanne duula nu gidduutti banuu barbaadan kan gargar nu baasanii warra rukuchiisuu nu barbaadan kan sirratti barreerra jechuudha. Harki achi tocho'e asiis tocho'uu qaba. Boquunis hojjechuu qaba. Oromiyaan akka jirutti jaayintiin kun ka'ee dhaabachuudhaa fi mirga isaatiif lolatee jalqaba daangaa isaa isa bade hunduma isaa deeffachuudha. Lammata kana booddee afaan federaalaa ta'u afaan jinniyaa ta'u miti. Afaan kee humna keetiin assertii gochuu. Mirga kee humna keetiin argachuu. Kana hundumaa gochuudhaaf jabaachuudhaaf irribaa ka'uudhaaf hojjaa kee guutuudhaan kaatee dhaabattee biyyatti beeksisuu danda'u. Addunyaatti beeksisuu danda'u. Waa'ee Oromiyaa anatti haasoftu jettee reprezentaatiivii kan biraas hin barbaachisu. Dhalaa si keessaa bahe. Qeerroodhaaf qarree isa har'a si keessaa maddu kanatu waa'ee kee haasa'uutu irra ilmaan Oromoo. Isa Oromoo ta'e, isa si keessaa bahe, isa garaa kee keessaa bahe, isatu waa'ee kee haasa'uutu irra jira.
Abbaan fedhe karaarraa achi as goree bakka si bu'uu hin danda'u. Ilaa dhaggeeffadhaa. Yaa warra tiraankulaayizerii baatee deemu. Yaa warra Itoophiyaanistota. Warra tiraankulaayizerii baatee uummata keenya isa lafaa ka'uuf jedhu hadoochuudhaa fi tiraankulaayizerii waraanuudhaaf irree isaa keessa isa hadoochu waraanuudhaaf warra fiiddanii seenaan bara baraan isin irraa fudhatu. Waan tokko beekaa Oromoon hinuma dammaqa. Hojjaa isaa guutuu akka ciisetti nafu. Hojjaa isaa guutuu ka'ee dhaabbata. Gaaf tokko kan salphatu, kan badu, kan sanyii keessanii maqaa keessanii maqaa ijoollee keessanii xureessitanii kan dabartan har'as immoo kan xurooftan warra Itoophiyaanistota dantaa saba Oromoo dura dhaabbattan duwwaadha. Warra tiraankulaayizerii ergamtuu tiraankulaayizerii harkatti baattee ganda keessa siifachi fiiddu. Warra kanatu salphatee salphinaan hafa. Himmoona Oromiyaa Riippaabilikiin dhaabna. Oromiyaa Riippaabilikiin dhaabbatee indipendensii keenya dikileerii goonu malee tasa dhumuun nu hafaan jiru. Hinuma hin jiraanne. Demokraasiitii jettuun hojjetu yaalmaan Oromoo. Maaliif hin hojjetu beektaa? Meedhattee wajjin haasofteettaa? Amaaraa wajjin haasofteettaa? Tigree wajjin haasofteettaa? Walaayitaa wajjin, Sidaamaa wajjin, Saawuziidhaa wajjin, Affaarii wajjin, Somaalee wajjin haasofteettaa? Jarri kun waa'ee demokraasii beeku. Agirii godhuu. Ajendaa kee kana hin fudhatu kana waan tokko Oromoo uummata Oromootti waan himte qabdu. Jarri kuni tasayyuu hin beeka waa'ee demokraasii. Demokraasiin seera guddaadha. Seera civilizationii keessaa dhufudha. Seera warri qomoon kan biraas irratti walii galuun irra jiranidha. Consultation yoo ta'u gaggeessu warri sun hin barbaadu. Warri sun hin barbaadu namni beeku hin jiru. Abjuu haasa'udha. Uummata keenya biddeen abjuu nyaachisuudhaaf abjuu keessa gotatudha. Jalqaba bilisummaa keenya. Kana booddee demokraasii walii keenya gidduutti Oromiyaa keessatti demokraasii jechuudha. Demokraasii Oromiyaa ijjeeruudha. Isa booddee moodelii taana Horn of Afrikaadhaan. Kana booddee dhufanii nu ilaalanii yoo jaallatan demokraasii keenya fudhatan nutti dabalaman. Yoo kanaa gadi jarri mataan isaanii demokrataayizidii ta'uu qabu. Ganaa sammuun isaanii geeddaramuu qaba. Maayindiseetiin sun jijjiiramuu qaba. Habashaan waa'ee kanaa hin beektu. Tigreen hin beektu. Warri kan biraan iyyuu hin beekan. Kanaafi waa'ee kanaatiin mataa of naannessuu dhiifne waa'ee bilisummaa keenya duwwaa irratti xiyyeeffachuu nu barbaachisa. Waaqayyo isin haa gargaaru himmoodha. Warri isaanii jalaa dhufaniif hunduma isaaniitiif gadda koo ibsadheera. Ittiin naagaa hamma dandeessan immoo yaalmaan Oromoo sheerii godha. Dhaggeeffadhaa. Na qeeqa nan fudhadha. Namni chaalenjii na gochuu barbaadu immoo inboxii naa godhi chaalenjii naa godhi. Yoo wanti naasa'u kun likkii miti jettee inboxii naa godhi asirratti baasee diskasii godha. Ati yaadi kee kan koomoo eennaan nan fudhadha. Yoo ankoosi moo immoo fudhadha. Kanuma duwwaan isinii dhaama jabaadhaa Waaqayyo isin wajjin haa ta'u.